Shamarran keenya umrii feete keessa jiraattuu fuulli kan kee yookiin ammoo tuyyuu bareedina laafisas tahee gurraachinni adda addaa ofirraa balleessuun sirratti dirqama. Umrii feete keessa jiraadhu shamarran fuulli isaanii bareeduun dirqama. Gammachuu jireenya isaanii keessatti yeroo hedduu fuula isaaniitti kan ilaalamu. Kanaaf furmaata mana keenya keessatti wantoota hedduu argachuu fi fayyadamuu ofirraa balleessuu haala salphaa ta'e. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkafuuni Oromoo warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtu isin namoonni viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa. Arra kanii qabadhee dhufe shumburaa daakkamaadha. Shumburaa daakkamaa namoonni yeroo hedduu shumburaa hin beekneef viidiyoo kiyya jalatti viidiyoo adda addaa hojjadhee jira. Namoonni haaraa taatan viidiyoo jala seenuudhaan irraa waan hedduu kan argattanii fi irraa barattan. Asumaan laayik godhaa gara hojii kennaa wal wajjin haa deemnu isiniin jedha. Kan asitti argitan kun harcee shumburaa maankaa lama qabadhee dhufee jira yookiin maankaa guddaa isa tokko. Jechi yookiin jedhu tokko keessaa lama filachuudha. Fakkeenyaaf maankaa guddaa yoo fayyadamne maankaa tokko qofaa harcee nu barbaachisa jechuudha. Maankaa xiqqaa yoo fayyadamne ammoo tuyyuu maankaa lama nu barbaachisa. Wantoonni kumuyyuu jechuudha. Wanni walitti makamu akkanaa fi hanga xumuraatitti waluma wajjin kan asitti argitan kun kunoo amma harcee shumburaa maankaa tokko erga fudhadhee jedhee itti dabaluudhaan sababni maankaan kiyya xiqqaa ta'eef maankaa lama godha jechuudha. Shamarran keenya hedduun gaafilee adda addaa TikTok irratti koomantii kan gaafatamu fuulli isaanii gurraachachus tahee akkasuma ammoo babarrina adda addaatiin kan abdii muran. Kanaaf shamarran umrii kam keessaa jiraatte fuulli isaanii miidhaguu yookiin lallaafuu fi baay'ee bareedaa ta'uun isaan irratti dirqama. Kan itti daballu killee takka qopheeffanna. Asirratti killee kan isiniin jedhu killee boora garaa keessaa qofa fayyadamuu qabna. Sababbiin isaa adiin faayidaan qabu jechuu osoo hin tahin adiin faayidaa addaa kan qabuu fi akkasuma immoo tuyyuu baay'ee fuula keenyas ta'ee qaama keenya akkasuma immoo pirootiinii fi viitaaminoota adda addaatiin kan badhaadhe. Keessattuu boorri pirootiinii yoo tahe adiin ammoo tuyyuu viitaaminoota hedduu kan of keessaa qabu. Kanaaf adiis ammoo tuyyuu karaalee biraatiin fayyadamuu ni dandeenya. Har'aaf boora isii qofaa garaa keessaa fudhannee kan fuula keenya diban. Akkaataan fayyadama isaa torbaan keessatti allama. Garuu namoonni fuulli isaanii nasaa tahee ji'a keessatti yeroo 3 yookiin torbaan keessatti yeroo tokko guyyaa 10 keessatti yeroo tokko fayyadamuu ni dandeettan. Haaluma asitti argitan kanaan killee booraa shumburaa keenyatti goonee hanga takka waliin geenya. Yeroo hedduu namoonni tokko fuulli kiyya nasaadhaa maal koomantii TikTok irratti waan akkasii erga. Fuulli keessan nasaa tahus chaanaalii Razaan Oro waan booda isinitti dhufu jechuun fakkeenyaaf shamarran keenya ni jijjiirama. Har'a rabbiin malee kan hin jijjiiramne hin jiru. Fuulli keenyas tahee qaamni keenya hunduu ni jijjiirama. Killeen adiin kun kan inni nu fayyadu fakkeenyaaf fuula keenya kan akka bismaariin yookiin marfee goggoraananii qaawwa goggodhatee fi akkasuma gurraachinni adda addaa qabu karaalee biraatiin fayyadamne ofirraa balleessuu ni dandeenya. Haa ta'u viidiyicha kana guyyaa biraa qabadhee isinii dhufu akka wal harka isin harkaan dhufne kan killee adii yookiin ammoo tuyyuu boora keessaa baasnee adii kana karaa kamiin fayyadamna kan jedhuu fi namoonni fuulli keessan qaawwa godhate yookiin ammoo sababa finniisni isinitti baheef finniisa qubaan malaasuu akkasuma qubaan ofirraa dhoosuuf qaawwa isinii godhate akka nama marfeen tumanii eegasanii gurraacha afaan isaa gurraacha funyaanirraan areedarraan kallachirraan warroonni waan akkanaa qabdan kun inshaallahu ta'ala guyyaa biraa qabadhe kan isinii dhufu. Isin ammoo laayik sheer gochuun obsaan na eeggadha inshaallah. Kanaafi killee kana boora waliin geennee jechuudha hanga xumuraatitti obsaan laaluu qabdan viidiyoo jarjartanii irraa hin bahina. Isin fayyada waan taheef har'a kan itti dabaluu qabnu asitti harcee aanan niidoo yeroo hedduu gaafilee adda addaa keessan ni gaafatama. Niidoo boora yoo agarsiise isaanis boora barbaadan osoo bifa garaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf aanan kana abbaa qabeenyaatti oomisha jechuudha. Abbaan qabeenyaa kun fakkeenyaaf ani Razaan osoo fakkeenyaaf warshaa wayii yookiin ammoo tuyyuu faafrikaa wayii banadhee tarii bifa ani jaaladhu bifa filatamaa taheen hojjedha jechuudha meeshaa kiyya kan akkuma fakkeenyaaf amma akkasuma bishaan abaabullee jechuudha. Akkaataa faafrikaa akkuma amma fakkeenyaaf chaanaalii piroofaayiliin isaa bifaan fedhuun jiraatu kana jechuudha. Akkasii kanaafi hundi keessaanuyyuu bishaan abaaboo
qopheeffattan yookiin dhiyeeffanna. Aanan dhangala'oonni garuu aanan dhangala'oo fayyadamtan bishaan abaaboo fayyadamuu isin hin barbaachisu. Baay'ee isin jalaa waan haphatuuf jechuudha. Kanaaf aanan dhangala'oo yookiin aanan bishaanii namoonni harceen argan maankaa tokkotti godhuu ni dandeettani. Bishaan abaaboo ammootuyyuu bifa adda addaatiin yookiin ammootuyyuu qodaa adda addaatiin kan jiru qodaa burcuqqootiin illee rakkoota kan qabu bishaanuma abaaboo haa ta'u malee jechuudha. Kan yeroon isaarraa dhumne isas maankaa guddaa tokkotti goona yookiin ammootuyyuu namoonni aanan harcee argachuu hin dandeenye aanan dhangala'oo maankaa xiqqaa tokkoo fi akkasuma bishaan abaaboo maankaa xiqqaa tokko itti godhuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma jedhame dhagaa tokkoon simbira lamaa jedhan san jechuudha. Kanaaf haala kanaan suuta obsaa waliin geenna fuula keenya akkuma yeroo hedduu barannee jenne bishaan dhiqannee saamunaa fuula keenyaaf madaalaa haa ta'een dhiqannee kana jechuun saamunaa fuula kan keetiif barbaachisu dhiqattee kan dura dhiqataa ni jirtu fuulli kee erga gogee jedhee haala salphaa ta'een erga waliin geette kan itti dabalutu jira dibatta jechuudha. Hamma kana erga wal fudhachiifne waliin geenne harcee boqqolloo itti daballa. Namoonni abdii murtan yookiin shamarran keenya kan fuulli keessan hedduu gurraacha ta'e maadiyaatii akkasuma immoo finnisni adda addaa isinitti bahee fuulli keessan sababa finnisni isinirraa badeef gurraachate deebi'ee finnisni kunillee achumaan kan biraa bahee walirratti gugurraachate fuulli keessan walumaa galatti barru isin tahee abdii hin murina. Inni kun dhugaa rabbii obsaan fayyadamtan taanani baay'ee isinirraa kan balleessuu fi isin fayyadu. Erga haala kanaa wal genne harcee boqqolloo itti goona. Harcee boqqolloo namoonni hedduu shamarran hedduu nu maxxansii jettanii hin maxxansaa hin laaltan jechuudha. Viidiyoo hojjedhee akkasuma poostis godhe suuraa isaa nama 8 immoo laayikii 8 qofa arge jechuudha. Jechuun osoo viidiyoo ta'ee viyuu laala garuu ammootuyyuu suuricha harcee boqqolloo akkasumas zayitii kookinaati wantoota adda addaa nagaafattanii asiin dura poosti godhe nama 8 qofa jechuudha. Laayikii 8 jechuun nama 8 qofa laalaa jechuudha. Kanaafi hundi keessanuyyuu haala kanaan harcee boqqolloo erga itti maynee jenne akkaataan fayyadama isaa ammootu akkuma reef isinitti hime fuula keessan erga saamunaan dhiqattanii goysitanii jettanii yookiin gogee jalqabuma yeroo walitti makaa kana hojjechuu heddan dhiqattaniillee jalqabuu hin dandeettanii agarsiisanii goga jechuudha. Fuulli keessanii waan adda addaatiin goysuu irra ufiin osoo gogee irra bareedaadha. Booda sanii ofitti dibdanii daqiiqaa 30 afurra tursiistanii akkuma baratame yeroo hundaa jechuudha bishaan xiqqoo oowwaa ta'een dhiqattanii booda sanii bishaan qabbanaayaan lolla'attan jechuudha. Sababni bishaan oowwan dhiqannuu fi akka gogaan keenya banamuu fi yookiin ammootuyyuu wantoonni dibanne akka dafee saffisaan irraa bahu akkasuma fuula keenya qulqulleessu jechuudha. Deebinee bishaan qoraan sababni lollaannuuf dirqama. Akka gogaan keenya baname kun deebi'ee cufamuu fi akkasuma fangasii fi wantoonni jarmileen adda addaa fuula keenya gogaa baname kanatti hin qabanne qabatanis jechuudha gubbarra taa'an malee keessa seenuu hin danda'ani. Garuu yoo bishaan qorraa qofaan dhiqannee dhiisne haaluma salphaa ta'een gogaan baname waan jedheef baakteeriyaa fi fangasiin adda addaa fuula keenya seenuu danda'an jechuudha. Kana ittisuun nurratti dirqama. Qulqullina fuula keenyatiifis tahee laafinsa bareedinaaf isiniin jedha. Kunoo haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Harcee boqqolloo namoonni nagaafattanii kunoo isa kana karaalee adda addaatii fi hedduu jechuudhaan yoo xiqqaate gosa 3 dhiyees fayyadamee jira jechuudha. Viidiyoo irratti illee hojjedhee jira. Kun dhumannaan kan fide haala kanaan ani asiin dura ka waraqaa fayyadamaa ture amma immoo ka xaasaati. Haala kanaan harcee boqqolloo qofti akka faayidaa guddaa qabu hubachuu fi barachuu qabna. Asirratti kan isin himuu qabu namoonni biyya jirtanis akka fayyadamtaniif addaan baasee harcee boqqolloo jedha. Hanga viidiyoo biraati walitti deebinutti turtii gaarii fayyaan fayya. Subscribe, like, share godha. Hiriyoota keessanii qooda horaa.